Balau dhaarawa. Allah waan ajaa'ibaa dhufe. Saidoon maal jedhee suuraa kana maxxanse beektanii? Akka jedhe Roozaan jedhe. Roozaan Saidoon barakiinaa dhugee an akkamittiin ta'a? An akkamittiin jiraadha jettee isheenillee barakiinaa dhugdee. Yaa Rabbi wallaahi kolfee dhugaa Rabbii isiniin jedha kolfee. Isheenillee barakiinaa dhugdee. Innaa akkana jedhee suuraa ishee gadhiise jechuudha suuraa kana. Wallaahi kolfee dhugaa Rabbiiti. Amma gaa jaalala jechuudha. Fiqir እንደዚህ ነው ፍቅር ነው እንዴ? ይሄ ፍቅር አይደለም ንግድ ነው ፍቅር አይደለም እኮ ይሄ ወላሂ እኔ አላምንም። ፍቅር እንደዚህ አይደለም እና አማርኛ ዛሬ አማርኛ ነው። ይቅርታ አድርጎልኝ ቤተሰቦቼ እና ሳይዶን በረኪና ዱናን ዜን መቃን ሼራ ያ ረቢ ያ ሮዛንሌ በረኪና ዱዴ ሲብራና ፍጀቴ አኔሌ እንጅራዱ ሳይዶ ዳቢ ጅራቹ እንደው ጀቴ ጀዴ ሞዳ ቀኒኝ Saidoon naqee isee bakka isheen jirtutti jechuudha. Bakka isheen jirtutti dhaqee gaafatee beezaan illee achi dhattee Saidoon illee dhaqee isheen illee dhaqee achitti saadaan achitti gaa Roozaan of hin beektu jedha magaalaa muudichaan. Roozaan of hin beektu gaa barakiinaa dhugdee ciifti. Wanta ta'e wayii balaqqamti gaa kan Saidoonii maqaan ishee Sumayyaan immoo gadhiifte viidiyoo Sumayyaan gadhiifte wallaahi kolfee dhugaa Rabbii maal goote beektanii? Allahu akbar. Oduu keenya boodatti deebuu keenya bakka. Wallaahi boodatti deebi'a azaana maaruu oduu odeessuu Rabbiin jaallatu. Akkasittiin kunoo Saidoon beezaallee kaballaallee itti godhe kaballaa nyaachise jechuudha. Gara lafa maqaan seenyuudha. Lafa Roozaan ciiftutti achi dhaqanii mana qorichaa isheen jirtutti beezaallee tumee kaballaa xillititti godhe Saidoon. Ajaa'iba dhugaa. Innaa kun fiqirii miti. Muudiin irratti qabataa jiranii bareeddoodha waan hundaafuu akkasii isiniin jenna gaabbileeyyan kiyyaa. Ani immoo viidiyoo Roozaanii maqaan ishee Sumayyaa reefu gadhiifte tokko tambileelii isheen fayyadamte Roozaan waan akka aannan wayii utuu isheen ol deebisaa jirtu jechuudha. Waan akka aannan wayii balaqqamaatu isheen jirtu. Tarii barakiinicha nafaan keessaa gadi yaa'aratee maalin beekan kana footicha kaate. Wallaahi kolfee dhugaa Rabbii kolfee. Ajaa'iba Rabbiiti. Waan akka barakiinaa wayii dhiifama. Waan akka barakiinaa isa dhugdee garaa keessaa ol baasaa jirti natti fakkaata. Wallaahi ajaa'iba qabanii dhugaa Rabbiiti ajaa'iba qabanii. Sumayyaanis kolfaa jirti ajaa'iba dubbachaa jirti. Waan ajaa'ibaati wallaahi. Saidoon bishaan dhuguu barakiinaa miti kijibadha hin sobaa jetti. Sumayyaan akkanni nama jaallatullee silayyuu hin feetu. Isanni isheen jaalladhe jedhullee sobaa dhaarti. Isanni isheen jaalladhe jedhu sobaa jedhaa jirti. Ajaa'iba wallaahi garuu namatti tola diraamaan jira bataam namatti tola bataamitti. Isinitti toleera. Roozaan amma jaalala nama biraatiin kirooleksii dhuguu isheeti. Kirooleksii yookiin barakiinaa. Namni wayii immoo barakiinaan maalidha nama ajjeesaayi. Barakiinaa jedhama Itoophiyaa keessatti barakiinaa jedhama kirooleksiidhuma waan akka kirooleksii. Diitooliin kun barakiinaa jedhama jechuudha.
namoonni barakkinaa wallaaltan kirooleksii Suudiiti. Kirooleksiidha. Amma jaalalli kirooleksii nu obaasuutti ka'e jechuudha. Yaa rabbii kiyya. Isin jaalalli kirooleksii isin obaase beekaa jara keenya. Ana kirooleksii na obaafne duuba jaalalli midhaan na nyaachisuu na dirqisiisee beekala. Jaalalli midhaan na nyaachisu jechuun nan beelessullee nan nyaadhullee nan godhullee bakka waan isaas hin beeku. Akkan bakka akkuma walii gadi wayii wanta ati yaadullee wanta siin galu kirooleksii isin obaasu yaaduma kana sirkaa fuudheedhuma waa'ima nama sanaa yaadu beektu ga'a malee an jaalala kirooleksii nama obaasu nagarreellee nageenyellee kirooleksii dhuguu kana duraan eenyutu baase beektanii Fatiyaa Mujaadisee jedhan Fatiyaa የፍቅርናት Fatiyaa iseetiyyuu baase jaalalli kirooleksii nama obaafama san jedhamu kana akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya. Akkasigaa kunoo abshirroo san fayyidaa barakinaa garaa qulqulleessaa jedhanii nama ajjeesu jedhanii an dhageera dhugumaayii dawummaa qaba jedhanii barakinaan kun dhugumaayii isiniin jedha obboleeywan. Ajaa'iba wallaahi ajaa'iba. Saidoon Roosaa bira dhaqee kunoo kanatti beesaa kaballaa liblibitti godhee deema sirraa jedheeni jaalala Roosaa qabu ibsaa jira jechuudha. Jaalala walii ibsaniiru kunoo Roosaan Saidoon barakinaa dhugee ani akkamittiin ta'a jettee isheenillee barakinaa dhugdee jechuudha. Jaalala jechuun akkasi kunoo maal jettan jaalala jechuun akkanammoo akkamitti utuu isin beekkanuma mitiidha. Namni isin jaallattan barakinaa dhugee isin akkamiin teessanii nama laaltu akkamiin nama laaltu baay'ee gaarii goote Roosaan miskiina garraamiidha dhuga natti tolti garuu akka kanatti illee akkanaa qabattee namni isheen jaallatte barakinaa dhugee naan isheenillee barakinaa dhugdee kunoo waan akka aannan wayii gadi garaa ishee afaan ishee keessaan gadi balaqqamaa jirti waan isaan beekan hundicha. Wallaahi Sumayyaan kolfanaa ajjeefte malee Sumayyaan immoo qishinaan galchitu bara qishinaan galchitu andanyaa ishee fixattuudha. Innaan lamman isaanii qishinaatti goggootee ittiin bakka itti qoosti dhugaa rabbii itti qoosti baay'ee waan ajaa'ibaati. Innaa waan hundaafuu barakinaa wallaahi na kolfisiisee isiniin jenna dhugaa rabbiiti bakka maal jennare kolfuudhuma bakka diraamaa isaanii ilaallee kolfuudha beezaan maal hojii hidhattee jechuudha immoo nama dhiba garuu beezaa kaballaadhaan achi dhiitanii ari'uutu ishee irra ture. Roosaan immoo maqaan ishee Saadaan immoo Roosaa biraan haftu hiriyaa adamtiire hiriyaa lubbuu jedhan sana biraan haftu lafa Roosaan deemtitti duukaa deemti. Kunoo yoo isheen dhukkubsatte illee isheetu dhaqee achitti lafatti qaqqabaara. Abshir kan jedhu seedha jechuudha. Beezaan immoo Roosaa gaafachuu dhuftee jarri silaa walii masaanuu walii ta'u Saidoo jaallatan lamman isaaniiyyuu. Yaa Rabbi gooftaa koo Rabbi waan keeriin waa dubbachiisu baastafurlaa wallaahi gudii diraamaan jira namatti tola dhugaan yeroo baay'ee garuu cidha gaarii isiniin jenna. Yaa cidha gaarii bara haaraa bara 2018tti barakiinaadhaan baga milkooftan jennaan egaa. Barakinaatti baga milkooftanii jennaan egaa baga dhuddanii dawaa isinii haa ta'u. Coggaarraa keessan akka isin hin miine malee coggaarraa isin hin miidheen rakkoodha. Akka coggaarraa keessan isin hin miine akkatti waa nyaattan dhabduu utuu jettanii jaalalaa jettanii lubbuu keessan hin dhabinaa. Saidoo kanarratti waliin fixinaa please waliin fixinaa ishii waan hundaafuu waliin fixinaa wal qusadhaa isiniin jennaa akkasigaa waan hundaafuu miidhamuu keessanillee hin feenu waliin miidhinaallee walillee miidhinaa ofillee miidhinaa.
miidhina jaalallee gaariidha wal jaalachuun barbaachisaadha garuu namni namaa fedhee lubbuu isaa dhabuun jiru an bishaan dhugu dhugumatti bishaan dhuguun Saidoon bishaan dhugu itti Sumayyaan bishaan dhugu dhugumatti bishaan dhuguun hin taatu fataadhanii jiraachuu qabirra akkasiisin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma. Diraamaan keessan baay'ee namatti tola jennaan waan biraa maal jennaa miti baay'ee namatti tola itti fufaa akkuma kanaan itti nu fufaa diraamaan keessan baay'ee das nu jedha itti bu'aaraa jirra jabaadhaa jennaan bartu akkasii waan dhaggeeffattaniif galatooma nagannaa tura maasalaamaa isiniin jenna obboleeyyan kiyyaa warroonni mana kana haaraa taatan immoo laayikii share subscribe gochuun dagatina please nullee xiqqoo ishee feemesaa deemuuf jedha har'aa feemesii ta'uuf nullee feemesii ta'uudhaaf jedha har'aa nullee gadi baanee makarooleksii yoo dhunne feemesa taanaati please subscribe godhaa nu jajjabeessaa laayikii nu godhaa feemesa ta'uudhaaf immoo yeroo biyya gallu barakiinaa dhunnee mana qorichaa dhannee marfee wayii harkatti keeyannee harka keenya ashasiifannee astaghfirullah yaa rabbi nuni aannan dhugaa rabbii isiniin jedhaan barakiinaa dhadhee tana aannan itti naqee qodaa barakiinaa aannan naqee aannan dhugee aannan nama macheessadhaan beektan mitiire yeroo aannanicha dhugeeru nu gaafa machaadhu nan kufa mitiire barakiinaatu kuffise naana jedhan qodaa barakiinatti keessatti aannan itti naqeetan keessatti nambisu keessa godhee gosa bakka akkanatti feeme isaanis akkana dhaggeeffadha sirriitti.